وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته جرت قرطمي أبدي. جرى الحمد لله. كم جرت أستاذي فيما نقال الحمد لله. بقى جرات بقى أنا قاعد نفتن. والله دفنيسة أما فقر ريبر. الحمد لله. اوكي عبدي قرطمي دان الاتيو نياتا خم جالتا مكاربو نو بدينا دان چابسي دعاي تيغودن كنينه غندا Akka jedhee bara faranjii tokko jedhe bara Yesuus Kiristoos dinqiin isaa buddeena tokko gartee nama 100 nyaachise. ايه نما تولا Nama نما 100 تولا immoo nama 100 immoo kuma shan nama meeqa isaa? Yaani Maatiyoos keessaa sana. ودسو نما كوماشان تي نما دبشان تيس Nama 100 yookaan nama kuma shan. Har'a namni kuma shan Yesuus nama kuma shan nyaachisu ture miti. Har'a namni kumni shan yookaan namni 100 paastara tokko nyaachisu jiran jedhe wallahi. Kanaaf inni waldaa dhiisee deeme jedhe. ايه مره دي بياجي والله وأنا جايبها دبتي أنا والله ترى جايبها أنا أستاذ أمدي. إردي والله قبل مر. لا مره يسوس دي بيا يسوس توقف جل كبرتي أنا مفكيني قرأت أنا قرامي لجدهمي. ايه ايه لا وان إني أجت مو كبا كان أفي يسوس نما كمشان وبدينا نياتشي نما كمشان بكتكت. بدينا تكو إيه والله. أمو نما كمشان تو باستري تو كتير نياتشي سا. لا اله الا والله نما أنا أمير فرنجي ناجي والله. أنا أملي. الله اكبر عجائب duraan yesuustu biddeena tokko nama kum shan nyaachisa addaan cabsee eebbisee biddeen tokko Akan. nama kum shan nyaachisa. Har'ammoo nama kum shantu paastarii tokko nyaachisa nyaachisuu bira Amen. kuteetu nyaachisuu dadhabe. Amen. Waan san جري qofa jedhe أستاذ ni yaada أستاذ jarri ni yaada. دابو جري أبسني كنا نيكو فاميتي دابو من غانتا وينيا تاجر تريري بدي برا كوالي تاتي. Manni keessan jedha jedhee fi paalesii keessa jiraata jedhe manni keessan mana waaqarra in the heaven jiruun addunyaa kun jiru akkanaati jedhee itti lallaba jedhe ofii xayyaara paayil waan adda addaatiin deema jedhe ammas maal jedhe waldatti gaafa gartee paastariin tokko dhukkubsatu akkana paastarii dhugu doktora piraayiveetii akkana goonaaf iddoo akkanaa jedhanii gumaacha maallaqa godhanii irraa fuudhanii mana yaalaa adda geessan jedhe kunuunsanii gaafa miseensi tokko waldaa keessaa dhukkubsatee waaqayyo isaa haa fayyisu jedhanii kadhataniif jedhe yoomsan qofa jedhe maal jedhe obbo dubbii isaa san keessaa maal jedhe sabbo haasawa hedduu waliin haasawina gaafasi Allahu akbar. Allahu akbar. Namni akkana jedhe jaartiidhaa fi ilmoo hin qabne namni bultiin jaariin kajeessaniini. namni ammas wanta jedhe dabsanu ammas maal jedhe dubbas waan na dhibe jedhe qaamni namni cubbuu dalagee haaduu ajjeefamuu jedhe ammoo kan cubbuu dalage sayxaana maaliif hin ajjeefamini jedhe bara gartee bara nuhu keessaas gartee rabbiin waa hunda fixee sayxaanni akkamiin baraaramee jedhe gartee there is something going on jedhe waaqayyoo fi sayxaana hedduu Ayyuub dubbisee inni san. kanaaf akkas jedhe anyway Ayyuub boqonnaa lama dubbise. Peenxeen biyya biraan yaaddi teenyatuun hin yaaddu beektaa Ayyuub boqonnaa lama rabbar ilma eessuma kiyyaa eessaa dhufte jeenii waaqayyoon ka ilma adeeroo muja eessaa dhufte ijoollee waaqayyooti wajjin ichitti ol beemi gaaf tokko sabsabaa bar ilma waaqayyoon ilmaan isaa sabsabaa yaamnaani sheetaaniinis ka ilma waaqayyoo keessa jiraami achi dhufee akkasitti aboo fila ati eessaa deemtaa eessaa dhufte nan dachii tana keessa asiif achii xiqqoo kanan nannaannee maal jeetiin dhufee Ayyuub tokko itti dhiyaatte gabricha kiyya. Wallahi inni beekaa ture. Inni nama akkaan imaana qabu nama jabaadha nama qulqulluudha jennaan. ragaa beef sheexaanni Sheexaantichi ragaa fidi jee waaqayyoodha. Suuta liqimsa. alhamdulillah waan taanu Allah ya raga
oo namticha hornoo jaba namticha yesuus hin kakuu mofa barsiisu waaqayyo irra gaafatu jedhumu Wallahi garaana dhukkube. faranjiin waggaa dhiiftee bar dhiiftee wallahi Yesus guyyaa 40 fi halkan 40 gurra qabee oofee asii ani mana waan qulqulluu. sannan dhibne nama iddoo ofii jechuun yarte waan yesuus takkaan argin waaqa jedha itti argisiise yesuus takkaan dinne bar laa biyya lafaa hunda itti argise sanuu oofee biyya wantaa geesse ganda safara isaatirraa fuudhee biyya biraa darbee biraa sokke jedha bar seexantichi dhiisee yesuusin Hafuura qulqulluu fuudhee geesseef ustaaza kiyya. geessee fi bar eega geessee fi hafuurri fuudhee fi iddoo lafa onaa geessee bar hafuurri qulqulluun ammoo Eegaa achi seexanaan baatame seexanni gartee Yerusaalemiin geessee bar fuudhee deemeeni achitti eegarraa fixee guyyachi booda bakka achitti biraa sokke jedhe achi dhiisee hin deebifne namticha biyya ganda bachiisee biraa deeme bar gaararra baasee Gaafa ijoolleetis badee eega guddatee illee badee. sandii fi daa'imummaa kana gaafa waaqummaa fi namummaa fi waaqummaa guutuu qaba gaafa ijoollummaan Garuu qabu dubbiin ati yatte san dubbi amma kunno walirra naa dhufte la. Dubbiin faranjichi siin jeeqa sheexaanaa fi waaqayyoon wooma walii qabanii san. there is something Ammuma naa wali jira jedhee maaliif bar jecha hafuurummaan qulqulluun kun waaqayyoodha jedhanii hafuurri maaliif sheexaanaaf achi geesse? achi geesseef akkas Maaliif geesseef? ajaa'ib Erga geesse yoo kabajaadhaan waliigalteen geesse kabajaadhaan waliigalteen maan deebisin sheexaanii guyyaa 40 halkan 40 qoonqoo dhorkee asiifichi wereersee gaararraa if darbi gaara gubbaa manarraa if darbi mana gubbaa akkas bakkan geessin hin qabu sun booda bakka fadhetti ifi bakka ifi fadhetti darbee biraa deeme ustaaza mee waan kana dubbisi all done. Okay. Allahu Okay. Gabritiin gargaarsa harkannaa willee doositii. Ustaaza. isaa ajjeesuu dhiisee waaqayyo Hoda. nuuf jecha ajjeese jedhe seexaan ajjeesuu dhiisee Dubartiin tarree warra abbaan manaa irraa du'anitti caafamtuu barri ishee waggaa 60 gad hin ta'in. Okay. Duraan immoo dubartii abbaa manaa tokkicha kan turte haa taatu. Hojii gaarii hojjechuu isheetiif ijoollee akka ta'utti guddisuu isheetiif keessummoota simuu isheetiif warra waaqayyoof qulqullaa'aniif miila dhiquu isheetiif. What's going on here? yaa Warra waaqayyoof qulqullaa'aniif miila dhiquu isheetiif. Warra itti fufee warra rakkatan gargaaruu isheetiif karaa hundumaan hojii gaariidhaaf of kennuu isheetiif maqaa gaarii kan qabdu ta'uun ishee irra jira. Ishee irra jira kana damiira maal fuuta? Damiira fuutee ishee irra jira kana asit deebista. Warra miila waaqayyoof qulqullaa'aniif miila dhiquu ishee irra jira jechuu damiirri. Warra waaqayyoof qulqullaa'aniif miila isaanii dhiquutu ishee irra jira. Dhiirti takka yoo moloksee taatee mataskaana galtee waaqayyoof qulqulloofna jette isin galgala bobboo saanaatti guutta saafaa masaaj therapy masaajii baantan sanee makas duba wanni kun shari'aadha. Maaltu dhufa hoggaanii fi dubartii miila nama qaqqabattee nama sukkumte maaltu miira jaalalaate ka lubbuyyee qashxee xiqqoo jajjabeessiidha harka jajjabaan achi qofaa miti itti fufi go up jedhaniin alaikum salaam warahmatullah darajala jira
wanni kun nama ajaa'iba wallahi. Subhanallah. Pengen sadi orang sama bu, woi, agak nih sini. Pengen. Ya Rabbi khiyai. Hai. Bar dubbi ajaa'ibaati bar. Ajaa'iba wallahi. Akkamitti dubartiin miila namaa dhiixisaa? Enggak ya. Anu itu ga. Anu itu sinjaran Dovani. Ajaa'iba. Nama. Okay, ustaz mee hafuura qulqulluudhaan na hiiktawan kana. Ayya. Silaa dhabne kaa jara dhabne maal goona? Ongeelli nu bira jira miti hoo? Maal goona jira? Waalli nu bira jira. Wallaahi rakkanne gaa. Eeshee. Warra Waaqayyoo qulqullaanaa taatu. haa taatu bila hadiitu. Dhiifama eenyuun kun? Seera jalaa du'ee ani Kiristoosii wajjin fannifameera. Eenyu fannise? Ergeera seeni Mubaarak seeni. Namni kun nagee haasaa ustaas. Ani Waaqayyo jiraachuudhaaf karaa seera jalaa du'ee ani Kiristoosii wajjin fannifameera. Eenyu Kirista? Hundi isaanii fannifaman kaa. Mubaarak dubbisaa ustaaz Amdi shaayidaa qabachuu barbaada jedha ustaaz Abumaan. Akkam jirtan nagaa? Okay. Mee eessa jira Mubaarak? Ishee. Ustaaza dubbisaa. Mubaarak akkam nagaa jirtu?